بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي رحمه الله. إمام الشافعي نيجي ربي جتشود رحمة إساف هاقودو. إمام الشافعي مكان صدا جتشود محمد بن إدريس. محمد بن إدريس جدما إمام الشافعي كن محمد بن إدريس جدامي يا ماما. Erano طيب deve recording godhamne. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي رحمه الله. إمام الشافعي نيجي ربي رحمة إساف هاقودو. إمام الشافعيين مكان سادا محمد ابن إدريس الشافعي جدا. شافعيين كوني أكاكيو ساجتشودا أرففادا. أكاكيو ساجتشودا أرففا سنتي جتشودا إركفاميتو يامامي جتشودا. إمام الشافعي غوستي ساجتشودا قريشي الرأي. قريشي الرئيس بني عبد المطلب الرأي. inni sun jechuudha aalima guddaa warra mazhaba arfaniitirraa isa tokko bakki inni itti dhalate jechuudha biyya Gazzatti dhalate hijiraa jechuudha bara 1000 jechuudha 50 Gazzatti dhalate Misratti jechuudha bara 200 jechuudha 4 duhee jechuudha. Lawmaa anzala Allahu jechuudha rabbiin osoo buusuu baatee jedhe hujjatan jechuudha hujjaa tokko rabbiin jechuudha osoo buusuu baate alaa khalqihii jechuudha uumaa isaa irratti osoo buusuu baate illaa haadhihi suurata jechuudha suuraa kana malee lakafatuhum silaa jechuudha isaaniif geessii jedhe jechuudha. As keessatti suuraaleen jechuudha suuraan jechuudha asrii kuni sababaalee jechuudha namni ittiin milkaa'uu fi sababaa jechuudha namni ittiin khasaaru yookaan jechuudha baduu dubbatte jechuudha. Sababaan jechuudha namni jechuudha ittiin milkaa'u maali waa arfan suuraa kana keessatti dubbata. Barnoota qabaachuu, barnoota qabanutti dalaguu, barnoota jechuudha itti dalaganii jedhanii nama yaamu, rakkoolee adda addaa jechuudha munkaraa fi irraa nama dhorkuu irratti nama mudatu san irratti immoo obsu. Kun immoo sababaalee jechuudha ittiin jechuudha milkaa'anuudha jechuudha. Kanaaf sababaan jechuudha ittiin milkaa'an walumaa galatti jechuudha qur'aanni kuni sababaa ittiin milkaa'anu simee sababaa jechuudha ittiin hongaa'anu sime. Qur'aanni jechuudha wanni suuraaleen jechuudha afan sababaaleedhuma jechuudha suuraa wal asrii ijimaalaan hime kana tafsiila jechuudha godheetu jechuudha bayyansee jechuudha. Suurattiin kun namni tokko guyyaa qiyaamaa jechuudha sababaalee kana jechuudha wallaalee jechuudha rabbi bira dhaqee quraana kana qara'aa rabbi bira dhaqee an kanan dhageenye jechuun isaaf hin maluu jechuudha. Akkasi kana ilaalchisuudhaan arfan kana ilaalchisuudhaan bakka jechuudha suuraan biraa osoo bu'uudha baattee fuunuma ga'aa hujjaa irratti dhaabdeetti jechuudha malee ahkaama jechuudha hundaaf suurattii kanatu ga'a jechuu muraada sheekaatii miti jechuudha muraada imaam Shaafi'iitii miti. طيب البطا. وقال البخاري بخاري جتشودا نيجي بخاري نيجي بخاري كنسي محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري جدا مكان صدا inni suni biyyatti hirkifamee waamame Bukaarii jechuun biyya inni itti dhalatee jechuudha biyya tokko kan gara bahaatti argamtu Bukaarii ka jedhamtu tokko jirti. Achitti jechuudha dhalateeti Bukaarii jechuudha jedhamee waamame. Nama jechuudha hibziin inni qabu akka gaaraa guddatu akka tabbaa guddatudha jechuudha. Abbaa kitaaba jechuudha sahihaati.
Kitaabni inni kaa'e kitaabni maqumti isaatu jechuudha Bukaarii jedhamee kitaabni isaa beekamu eega jechuudha Qur'aana Rabbal Izzaatii kitaabni akkana sahihaan jiru. Kitaabni kana qulqulluun jiru. Inni sunni jedhee baabun kuni baabaa jedhe. Al-ilmu beekumsi qabla al-qawli wal-amali. Jechaa fi dalagaa jechuudha duraa jedhe. Namni jechuudha osoo da'awaan goonee dura akkaataa itti da'awaa godhu waan itti nama ajaju waan irraa nama dhorku baruu qaba. Wal-amali ammas jechuudha dura jechuudha osoon salaanne osoon soommanne osoo hajjiin goone akkaataa itti salaatu baratee lafa kaa'achuu qaba. Akkaataa itti jechuudha zakaa kennatu baratee lafa kaa'uu qaba. Akkaataa itti jechuudha hajjii godhus baree jechuudha lafa kaahuu qabaa jechuudha. Dalagaan jechuudha yoo barnootaan alatti ka dalagamtu taate fa'innahaa laa tanfa'u waa tokko naman fayyaddu jechuudha. Dalagaan jechuudha wallaalumarratti ijaarame naman fayyadu jechuudha. Nama jalliftiyu karaarraa jechuudha nama baafti jechuudha. Guyyaa qiyaamaadhaa jechuudha sheenaa namarraa taati. Kanaaf osoo jechuudha dalagaatiin seenne ilmi namaa kaminuu barachuu qabaa. Waddaliilu qawluhu ta'ala ragaan kanarratti jecha rabbiiti. Fa'alam jedhe rabbiin beeki annahu jechuudha sha'aniin laa ilaaha gabbaramaan haqaa tokko hin jiru beeki illallahu jechuudha rabbi tokkicha malee. Wanni rabbiin gaditti jechuudha gabbaramu hundi isaatu ibaadaan isaanii sahiyaa ta'eetii miti. Baaxilaan gabbaramaa jiru jechuudha. Kan haqaan gabbaramu tokkicha Allahaati. Wastaghfir jechuudha araarama kadhadhuu jedhe. Lidhambika jechuudha badi balleessaa keetiif araarama kadhadhu. Eega beette akkaataatti araarama kadhatu namni baruu qaba. Nama araarama kadhatuuf illee jechuudha baruu qaba jechuudha. Kanaaf dura beeki eegasii booda badi balleessaa keetiif araarama kadhadhu jedhe. Walil mu'miniina jechuudha mu'mintootaaf illee badi araarama kadhadhu mu'mintoota dhiiraatiif. Wal mu'minaati jechuudha mu'mintittii dubartootaatiif illeen araarama kadhadhu jedhe mu'mintoota dubartootaatiif. Akkasi jechuudha. Fa'alam jedhee beekumsaan jalqabe. Eegasii dalagaa taanse wastaghfir lidhambika jedhe. Akkasi jechuudha. Dalagaan jechuudha beekumsaan alatti waggaa taate fa'innahaa laa yanfa'u saahiba. Saahiba jechuudha isaan fayyadu jechuudha. Ilmi namaa jechuudha dura barachuu qaba. Eegasii jechuudha waan baratetti jechuudha hojjechuu qaba. Haadhaa huwal asaasu kanatu jechuudha bu'uuraa jechuudha. Fabada'a jechuudha ni jalqabe jeebil ilmi beekumsaan jalqabe. Qabla alqawlii jechaan duratti wal amali jechuudha dalagaadhaan duratti beekumsaan jalqabe. Akkasi. Xayyib. Ol buta. Iclam jedhe mas heeyni beekii jedhega. Iclamiin kuni wanni as deemaa jiru kun waan laaftuu miti waan jabduu tokko itti dammaqii barataadhaan jechuu barra. Waan jabaadha wanni baratamuu deemu kuni dammaqii jechuma. Iclam beekii rahimaka Allahu rabbi rahmata siifa godhuu jedhe. Haadhaa du'aa'un laka birrahma. Kunimma jechuudha akka rabbiin rahmata sii godhu du'aa'ii jechuudha sii godhe jechuudha. Kanaaf namtichi jechuudha nama barsiisu namni jechuudha toltuu tokkotti nama ajaju namni munkararraa nama dhorku namni jechuudha waan tokko jechuudha nama barsiisu barataa isaatii wajjin haala jechuudha hariiroo gidduu jaraa jechuudha jabeessee baratichillee barnoota san qabatu
barsiisaan illee jechuudha barnoota sana kennee fi barataan qabatee irraa gammadu tokko hojjechuu qaba jechuudha. Akkaataa inni jechuudha itti barnoota kanatti dammaqee barnoota kana jechuudha qabatu. Wanni kun wasaa'ila jechuudha barnootaa waan ta'eef barsiisaan haala akkasii kana barataa isaatii jechuudha wajjin qabaachuu qaba. Barsiisaan yoo kahee jechuudha nama qalbii goggogaa nama bakka kanattis lolu yoo ta'e wama xiqqoodhaafis jechuudha kan bakka lolee ka bokoku yoo taate kitaabichaa fi jechuudha qalamaa fi jechuudha waan irratti barreeffamu sana dhiisee bira ceha jechuudha barataan. Kan wanna kanaan barbaachifneef jecha rahimakallahu jedhe jechuudha. Rabbi rahmata jechuudha siifa godhe yaa kiyedhe. Rabbiin jechuudha rahmata sii goonaan maal tafire addunyaa kana keessatti barnoota argatte itti dalagde akhiraatti immoo jechuudha firii barnoota keetiitii firii jechuudha dalagaa keetii jannatuma badhaafamta jechuudha. Annahu jechuudha sha'aniin jedhe. Yajibu jechuudha dirqama tahaa. Dirqama tahaa jedhe. Alaa kulli muslimin. Cufa jechuudha muslima jechuudha dhiiraatii fi wa muslimatiin cufa muslimtitti dubartii irratti dirqama tahaa. Fedhu jechuudha muslima ta'anii gabricha tahaa bilisa tahaa fedhu xiqqaa tahaa fedhu guddaa tahaa. Fedhu mootii tahaa fedhu jechuudha nama mootiin alaa tahaa barachuun dirqama tahaa jedhe ta'allumu barachuun. ثلاث هذه المسائل غافيلة جتودا سدن كان كأزديم تخان براتشون ديرك أمتا إيكا ونكون ومستحبي وان جتودا جالة ما تكالال جتوبر والعمل بهن إسان التلي جتودا دلقوني ديرك أمتا جتو As keessatti dhiirrinis dubartiinis xiqqaanis guddaanis mootiinis namni mootiin alaatis wal qixa barachuun waajiba jechuudha hunda jaraarratti. Waan jechuudha gaa'ee shari'aan jechuudha keessaa dhufee dhiira keessaa waajibinnati isaa jechuudha keessaa baase malee. Kun dhiira bichaatti jechuudha kassasama dubartootaan qabatu waan shari'aan jedhe malee. Wanni jechuudha waajibinnatiin isaa jechuudha dhiira qabatu kan dubartootaan qabne waan baay'eetu jira. San keessaa amma jechuudha salaata jama'aa masjida dhaqanii salaatuun dhiira irratti jechuudha waajiba. Salaanni jechuudha juma'aadha dhiira irratti jechuudha waajiba. Akkasuma jechuudha ziyaaraan jechuudha mal abriidha karaa jechuudha shari'aan eeyyamtu sanaan isiisan dhaqanii jechuudha ziyaaruun kaasatun birrijaal dhiira irratti dhiyyatti kasasamtii jechuudha. Karaa rabbii keessatti jechuudha qabsaa'uufaa jechuudha jihaada godhuun kunfaan jechuudha kaasuun birrijaal dhiira irratti jechuudha kasasamaa jechuudha. Isiin kun immoo akkasii miti hunda namaa qabata jechuudha. Shamarra dubartoonni illee jalaan hafan jechuu jira. Al'uulaa ka jechuudha duraadhaa je. Ammas jechuudha ka baratamu afaan ulamaa irraa barachuu. Ulamaa'ota jechuudha ilmii qabanurraa baranii waan baran kana jechuudha hibzii godhan. Sheeka ofii kitaaban taasifatan. Kitaabni wasaa'ila ittiin ilmi argatanudha malee ilmiin kan argamu afaan beekaarraahi jechuudha. Afaan nama waa beekuurraa ilmiin argatama malee namni sheeka ofii kitaaba taasifate. Osoma jechuudha hin qaraane xaala'ee tan moxxolee kitaabatti ba'a namni jedhe tazandaqa. Waan rabbiin jechuudha halaal jedhe faa haraama jedha. Waan rabbiin jechuudha halaal jedhe faa haraam jedha wal keessa laaqaa jechuudha. Maaliif jennaan naqilii ilmii waan hin qabneedhaaf jecha. Kanaaf afaan ulamaa'ota irraa ilmii fudhachuun laazima. Al'uulaa jechuudha ka duraadha annallaha jechuudha rabbal izzaan khalaqnaa jechuudha nu uumee jedhe.
dhabamarraa jechuudha nu uume. Dhabamarraa jechuudha nu argamsiisee jechuudha. Warazaqanaa jechuudha nu dhihanse jechuudha. Waan nyaata jechuudha nuti itti haajomnu, dhugaatii nuti itti haajomnu nuu kenne, waan nuti uffannu, waan nuti irra teenyu, waan nuti jechuudha yaabbannu, waan nuti jechuudha haajaadhaan baanu hunda nuuf kenne gaa Rabbal Izzaan. Walam yatruknaa yatruknaa nun dhiifne jechuudha. Hamalan jechuudha bilaashitti nun dhiifne jechuudha. Akkasumatti jechuudha gallakkifamaa jechuudha nun goone jechuudha. Wanni inni jechuudha riskiis waasnuu kenneef qaba. Waan jechuudha gaa'ee hikmuma wa'iitiif jechuudha nu uumes jechuudha. Eeka. Wamaa khalaqna as-samaa'a wal arda wamaa baynahumaa baaxilaa jedhe. Samiidhaa fi jechuudha dachee waan samii fi jechuudha dachee gidduu jiru bilaashumatti beekaa wayi hin uumne jedhe bar womaa kan uume jedhe wama jabduu tokko kan uume jedhe jechuudha. Nuti samiif dachee gidduu jirraa jechuudha. Bilaashumatti miti Rabbal Izzaan nu uumuun kun. Bal arsala jechuudha ni erge jechuudha. Ilaynaa jechuudha gama keenyatti ergee jedhe. Rasuulan jechuudha rasuula jechuudha gama keenyatti erge. Rabbal Izzaan. Bal arsala ni erge ilaynaa jechuudha gama keenyatti rasuulan jechuudha rasuula jechuudha erge jechuudha. Kan akkaataa jechuudha itti Rabbi gabbarru ka jechuudha nu barsiisu Nabi Muhammadiin jechuudha xumura jechuudha nabiyyootaa gama keenyatti erge. Waan uumamneef kana akka adda nuu baasuuf jecha. Akkaataa itti jechuudha Rabbii keenya gabbarru akka adda nuu baasuuf jecha. Shirkii, kufurii, maasiyaa hundarraa jechuudha akka nu dhorkuuf jecha rasuula bareedaa kana Nabi Muhammadiin dhuma nabiyyootaa kana gama keenyatti jechuudha ergee jedhe. Maasha Allah baga ummata Nabi Muhammad ta'an. Faman axaa'ahu namni jechuudha qaalii Nabi Muhammad godhe. Waan inni itti ajaju namni qaalii godhe. Dakalal jannaa badhaasni isaa jannatuma seenuu bar. Dakalal jannaa jannatuma seenaa jedhe jechuudha. Waman casaahu namni immoo jechuudha qaalii rasuulaa dide. Waan inni irraa dhorke irraa ka dhorkamuu dide. Abadan kanuman nu baasa ka jedhee irratti hafe jechuudha. Karaa bida'aa karaa fokkattuu jechuudha. Karaa jechuudha kufurii karaa shirkii sanuma nu wayya abbootii keenya irratti agarree nuti. Namni jedhee san qabatee hafe dakalan naara abidduma seena jedhe jechuudha. Badhaasni isaa jechuudha abiddannes. Waddaliilu qawluhu ta'aalaa ragaan kanarratti jechuudha jecha Allahaati. Innaa jedha Rabbal Izzaan maaliif innaa jedhe damiiru mutakallim ilmucazzimi nafsahu aw macahu gayruhu jedhan warra kun innaan kuni of guddisuu rabbiiti malee rabbiin baay'eedha rabbiin hedduudha lakkoofsi isaa hin beekamu sadii ifaa jechuu miti bar of guddisuuf rabbiin tokkichuma innaa jechuudha nuti arsalnaa jechuudha ni ergine ilaykum jechuudha gama keessanitti ergine yaa jamaa yaa jinniif yaa insii jechuudha insii fi jechuudha jinniitti waan ergameef Nabi Muhammad nuti gama keessanitti jechuudha ergine yaa jamaata jinnii fi insii jechuudha. Cufa namaa kitaabni jechuudha kun nama hunda jechuudha. Hanga jechuudha guyyaa qiyaamaatti nabiyyiin tokko jechuudha. Nabi Muhammad ergamuu irraa kaasee Nabi Muhammaduma bicha ka Rabbiin ergate jechuudha. Rasuulan jechuudha rasuula ergine huwa Muhammadun inni jechuudha Muhammad ka ta'e ergine. Shahiidan jedhe ragaa bahaa ka ta'e alaykum isin irratti guyyaa qiyaamaa jechuudha rabbiin biratti isin irra ragaa ba'a. Ergaa rabbiin jechuudha
ittiin na erge isin geessiseera. Aan jechuudha tokko jechuudha osoo nan bifnen geessee akkuma ati jettetti ummataan gahe jedheet akkana guyyaa qiyaamaa ragaa isinirra ba'a. Nasihaallee jechuudha hedduu tokkon isaaniif yaade karaa shirkiin deemina, karaa kufriin deemina, karaa macsiyaan deemina, karaa bid'aarraa fagaadhaa jedheetanin tokko nan bifne akkuma ati natti ergitettan ittiin gahe jedhee guyyaa qiyaamaa rabbiin bira ragaa isinirra ba'a jedhe. Kamaa arsalnaa jechuudha akkuma erginetti ilaa fir'aawnaa gama jechuudha fir'aawnaatti akkuma ergine jedhe. Fir'aawnatti kan ergame eenyu nabiyyallaahi jechuudha Muusaadha. Isa sanaatti fir'aawnaatti ergame. Fir'aawna jechuun mootii jechuudha jallaa tokko ka biyya Misraa jechuudha bulchaa ture. Inumaa'uu jechuudha umurii dheeraa lafarra ture. Nama ta'uu ofii amma of wallaalu tokko jechuudha. San bira kutee rabbummaa himate jechuudha. Arrabbi. Faqaala ana rabbukumul a'la. Akkana jedhee barra. Arrabbii keessan isa jabaarraa oliisan jedhe. Yaa subhaanallah. Inni suni Fir'aawna jechuun silaa jechuudha laqabaa cufa nama biyya Misraa bulchaa tureeti. Haa ta'u malee immoo jechuudha asitti nama jechuudha biyya Misraa bulchaa ture guutuutti Muusaan ergame osoo hin taane Fir'aawnaadhuma isa ana rabbukumul a'la rabbii keessan irraa olii sana ka jedhe sana jechuudha. Kamaa arsalnaa akkuma erginetti ilaa Fir'aawna jechuudha gara Fir'aawnaa akkuma erginetti rasuula maqaan isaa jechuudha Muusaa jedhamuu jedhe. Fa'asaa jechuudha ni dide. Fir'aawnu jechuudha Fir'aawna ni dide. Ar-rasuula jechuudha rasuula dide. Muusaa dide jechuu jala deemu. Harka kennuufii dide jechuu. Harka kennuu dide Muusaadha. Mata jabeessuma godhee rabbisa uume bar. Waggaa 400 olfaa biyya Misraa kana bulcheedhan. Fa'aakadnaahu jechuudha isa qabne jedha rabbal izzaan Fir'aawna kana ni qabne. Akhadha wabiila qabaa jabaasa qabne jedhe. Isaafi jechuudha warra isaadhaa jechuudha. Baharatti jechuudha baaratti isaan dhaqee baara fixe. Mimmaa khati'aatihim ugriquu fa'udkhiluu naara jedhe rabbiin. Badi balleessaa isaan dalaganiif jecha baaratti isaan finneedhe. Fa'udkhiluu naachi yooma farda ibidda jahannam naqamanii jedhe jechuudha. Amma owwanaa ibidda barzakaa keessa jira jechuudha. Gara barzaka bakkuma jirutti ibidda jahannam keessa jira jechuudha. Annaaru yu'raduuna caleeyhaa guduwwan wa ashiyyaa jedheen. Ganamaaf galgala isammaa kana jedhe. Ganamaaf galgala ibidda jahannam isaanirra finna jedhe jechuudha. Kun imma osoma jechuudha biyya akiraan geenye azaabni qabirii illee hin jirti jechuudha. Hin sobdi warri azaabni qabirii hin jirtu jettee miidiyaa kanarraa afuufasii yaaftu. Kunoo annaaru yu'raduuna caleeyhaa guduwwan wa ashiyyaa jedhe jechuudha. Afuura yaasan jennaan warra akkanaa kana. Azaabni qabirii hin jiru warra jedhu kiraqa warra waan akkanaa kana oofu afuuruma yaaftanii jennaaniin. Rabbiin kunoo dubbatee annaaru yu'raduuna caleeyhaa guduwwan wa ashiyyaa ganamaaf galgalarra fidamu jedhe ibidda jahannam. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب جديتشو قويا جتشو لك يا مامو يقال لهم نيجد أما ربي برا أدخلوا نكا جدمان آل فرعون آل فرعون وصنطان فرعون منكا فرعونات منكا أشد العذاب جبا عذابا سننكا خدرار رجتشو دا خبر زخا سنرق خنتم الرجبا يتشو ما شاء الله فأخذناه جتشو سقم نقا فرعونا أخذ وبيلا أبا جبا سقم واسديد سكتات يتشو ربين تو كفاسا بشاني فيته لما فازا جتشو حق قيامان أبتو تباكو مجروك كتاتا ماتا صدفا سامو جتشو قويا قياما جتشو يرو كافماني جنن جبا عذابا سنقا من جتشو نمنا بمحمدين ديدي كرابرا دي مولي fedhu amma fedhu qabeenya qabaata fedhu amma fedhe aangoo qabaata fedhu amma fedhe mala baay'ata akkuma Fir'aawnaa kana jechuudha. Addunyaa kana keessatti dachee ittiin kutuu ta'u addunyaa kana keessatti bishaanitti isaa ajjeesuu ta'u makiinaa isaatiin isaa ajjeesuu ta'u summa baada zaalika barzakatti wama Fir'aawnaa eeggatu kanatti isa eeggata.
annaaru yuuraduuna caleehaa guduwwan wa'ashiyya ganamaaf galgala azaabni fir'aunaa irra geeffamu sun isarra geeffamaa jechuudha. ثم بعد ذلك يقال له يوم القيامة النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا isaan jedhama jechuudha maashaallah namni nabi muhammadiin illee dide maaliif nabi muhammad nama jechuudha nabiyyallaahi muusaa irra sadarkaa qabu waan ta'eedhaaf muusaan jechuudha firaa'una jechuudha muusaa didee qixaaxa kana argate namni nabi muhammadiin dides akkasuma qixaaxama jechuudha maashaallah asirra dhaabbata jechuudha. جزاكم الله خير أستاذنا ربي يسعدك.